Qananii addunyaa du'uun ishees nu gaddisiisee jira. Tumamuun ishees hamma kana miidhamuun ishees nu gaddisiisee jira. Yaa Oromoo amma maal feetan? Hanan siniin jedhu amma Andu'aalim haa du'uu barbaaddani moo? Deebi'ee haa hidhamuu barbaaddani moo? Maal barbaaddaniitudha? Inni kaan mataa gadi galabbaxuun, inni kaan kunooti kaan dhugaan baate, amma dhugaan baheera, Ammahoo Maal Egduu, amma maaltu sinirraa eegama kan jechaa jirtan jechuudha. Mee dhaggeeffadhaame nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana kofaa haaraa taatan like share subscribe go'aa gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf erga guyyaa sadiitii waa'ee du'a Qananii addisii ta'e haarawaa ta'e as baheetiin jira jechuudha. Waan irraa dubbatanis nama wallaachisa. Beekaa guyyaa sadii irraan dubbanne caaluma jedha akka nama miidiyaa tokkootti waa takka irraan dubbanne garuu jechuudha. Har'a namoota sadii namoota afur irraa waan arge nama beekaadha jedhanii nama guddaadha jedhanii nama abbaa miidiyaati kun nama guddaadha kanarraa waa baranna kuni barumsa gahaa namaa laata jedhanii beqa nama guddaa jettee asii olee uffata suufii uffatee borkotaa yeroo deemuun nama guddaa jedhamii waa ija ofii irra kaawwatan irra waan gadhee tokko argine nan arge anem ofii koo jechuudha waan gadheen arge jechuudha. Nama baay'ee dubaras uffattee miidhagdee tushaara godhattee maal godhattee roos baatu dubartiin kun dubartii ogeettiidha dubartii waa sammuu ishee xiinxalee yaadudha jennee waa baay'ee irraa hubachaa kan turre irraa har'a borkotaate argamte jechuudha. Nama baay'een arge innis maali yoo jettanii dhugaan ilma waaqaati. Obboleettiin keenya duutee jirti. Waaqayyo lubbuu ishee jannata haa galchu haa boqochiisu. Ammoo jechuudha namoonni tokko immoo kan Andu'aalimii mataa gadi garagashee kan irraa sirbutu jira jechuudha. Kaan immoo mata duree gu'atee bahee amma immoo maal eegaa jirtu? Mee amma maaltu sinitti hafee reebamuu ishee argitanii jirtu? Tumamtee jirti, reebamtee jirti, miidhee jira. Maal barbaadaniree ragaa isin abdan maaliidha? Kunoo ragaadha ragaa guutuudha jettanii jechuudha. Tumuu jechuun yookiin tumee isatu tumeera ta'a waan rakkoo isaanii waaqayyo malee rabbi malee namni irraa beeku hin jiru. Abbaa manaaf haadha manaa nama itillee tokkorra siree tokkorra ciisedha. Isaan gidduutti wanti unuun ga'u takkitteen hin jiru. Oduurraa kan hafe, fooloorraa kan hafe, laayikirraa kan hafe, oduurraa kan hafe wanti tokkitteen sumuniin nu ga'u hin jiru unuun. Isaan gidduutti garuu dhugaatu dubbata jechuudha. Dhugaan inni falma dhugaatu dubbata. Dhugaa fi seeratu adda baasa jechuudha. Ammoo namoonni hin murtaa'a bakka kana booda Andu'aalimitti du'aa namni keenya jechuudha du'aa faarsee jiraa ajjeesutti fiiga jechuudha. Inni jiru haa du'u inni du'e haa faarfamuu jenna. Du'uun ishee nu gaddisiisa, reebamuun ishee nu gaddisiisa. Akka dubartummaa kootti akka dubartii tokkootti akka intala Oromoo tokkootti nama gaddisiisa. Karaatti nama deebi'a nama waan argine nama ol guddataa deemu garuu Andu'aalimis immoo jechuudha nama ol guddataa deemu nama ijji Oromoo irra jirudha. Mee haa du'u jettu moo maal? Mee qoy duute miti sila duute gaa isheenoo duute oyi dogoggoraan haa ta'u oyi beekumsaan haa ta'u oyi hojii seexanaa hojii maalii benxarsooyuu haa ta'u jechuudha. Duutee jirti miti kan du'e lubbuu haa maaru. Okay. Isa jiru akka du'uuf maaf karaa bantu? Inni jiru kuni maaliif nu harkaa haa ba'u haa du'u akkuma ishee haa jettu? Mee waan inni nyaattu waan inni uffatu moo waan inni dhugu moo haala abbaa isaatti dabartu moo namni haala irraa argatu tokko jira. Mee Andu'aalim yoo du'e namni sumunii tokko argaa jettan as bahame amma warruma miidiyaa kanarraatu Qananii fakkeessee sobee alba'a malee jechuudha. Abbaa qabdi isheen haadha qabdi maatii qabdi fira qabdi aayila qabdi. Aayila ishee as bahee Andu'aalimitti waa faradu argitaniittu ani agarre ammoo maatii isheeti as bahee miidiyaa irratti kunooti intalli keenya ragaa akka kana nuu keessee jirti ragaa kanaatiin nuu qabaa jedhanii akka inni hidhaa keessaa hin baane jedhanii himataniiru. Ragaan qoratamee ji'a 3 Qananiin kan duute ji'a 3 jechuudha. Qoratamee seeraa feeraan itti tumamee qulqullaa'ee ba'e maal gootume amma dhugaa dubbachuuf ani Andu'aalim kan artistii jechuun beeka malee wayii dhiiga koo wayii fira koo wayii uumammaa koo miti Oromummaa qofan irraa qaba Qananii irraas. Isheenis akka Oromummaatti obboleettii kooti. Innis akka Oromummaatti obboleessa kooti. Garuu jechuudha maaliif obbolaa keessan lamaanitti du'a kadhattu? Obboleessi tokko yoo abdan maaf obboleessa keessan isa hafetti du'a kadhattu mime? Maal argattu?
wanti isin argattan tokko jiraayi. Umurii keessan guyyaa tokko sekendii tokko isinii dabalaayi. Awoo qabeenya isaa tokkotu immoo isinitti darba. Moo waan sila majnuuna taatan sammuu keessantu darbetu deebi'eetiin sammuutti isin deebi'amoo maal argachuufi? Handu'a namatti kadhattan. Ilma namaatti maaf du'a ka'attu? Maaf gaarummaa nama waliif hin hawwitan? Gaafa rakkinaa maaf nama bukkee dhaabattan? Gaafa namni tokko gaddee boo'ee as bahu hin boo'iin ani siif jira maaf hin jettan? Har'a gaafa rakkinni namatti dhufu jallaa jettanii maaf ulee fudhattanii eeboo qabattanii namatti fiigdu? Dhugaa dubbachuuf namatti bakka nama gaddisiistu afaan keessan afaan tokko dubbachaa jechuudha. Saba gandaa wajjiniin ganda ajandaa banatee akka Oromoon gadi jiru mataan Oromoo akka gadi qabamu maqaan Oromoo akka xuraa'u warra godhan wajjiniin maaf hiriirtu? Maaf hiriirtu isin? Qoy miidiyaan kun seera miti. Ofumaa asirraa iyyitanii ol galabbaxxanii luka garagashitanii mataa garagashitanii maal gootu malee sin seera miti bakka. Murteessuu hin dandeessan. Iyyuu bichaa dandeessu. Asirraa iyyuu falmuu ajandaa godhachuu bichaa beektu malee seera murteessuu hin beektan. Heeraaf seera kan murteessuuf abbaa seeraati. Abbaan gadaa ilaale, seerri ilaale akka seerittiitti lo'uu irratti murtaa'e bakka. Amma deebistanii hidhuu moo deebistanii ajjeesuuf moo maal fiduuf lafa laftu? Dhugaa Waaqayyo. Ani guyyaa sadan kana callisee man dhaggeeffadhe jechuudha. Dhugaa waan irraa dubba'u namni. Guyyaa sadii irraa ajandaa godhatanii warri gandaas nurraa iyyaa jiru. Warran keenyis akka saree jalaa tuktuk jedhanii iyyaa jiru. Maal eegdugaa Ammahoo kunootika? Baay'ee Ammahoo maal eegaa jirture? Abbaa faati isaanii yoo maal eegaa jirtu yaa Oromoo ka'aa nafaana ka'aan talli koo kana dhaammattee jirti hin jettanii? Jedhanii himataniiru, dubbatataniiru. Mee isiniin maaltu sin gashe warra ganda? Warra ollaa nuti ollaa jedhamna bara. Otoo abbaan taa'u otoo haati abba obboleessi taa'aniiti warra gandaa maaltu iyyisiisee? Maaf isaanuu bahan akka inni bahe miti bahe bakka maa baaftan jedhanii falmatanii? Ammoo maal iyyitanii maqaa nu balleessitu? Dhugaa Waaqayyo. Sobdanii ammoo otoo Andu'aalem waa tokko ta'e immoo warri har'a gadi garagashitan har'a immoo Andu'aalem jettanii har'a immoo iyyuu jammartu jechuudha. Fooloo 5-6 argattu. Fooloon asumatti hafa bar lubbuun namaan deebi'u. Laayikiinis asumatti hafa. Waan nuti har'a raasaa jirru kun asumatti nu harkaa hafa jechuudha. Garuu afaan baate nu harka arrabni har'a nu biraadhaa miidiyaan qabee ta'a jechuudha. Gochaa nuti har'a gochaa jirru waan nuti har'a dubbachaa jirru miidiyaan kun qabee ta'a jechuudha. Seenaa jalatti galmaa'ee jira jechuudha. Ilmi abaluu intalli abaluu gaafa mucaan abaluu akkas ta'e Oromoo irratti qabsaa'ee maal jedhee maal dubbateetu jira. Taazabdii keessa galuu dandeessu. Namni kun har'a boru nama ta'uu danda'a. Saayikolojiinsa har'a miidhamuyyuu gadduyyuu nama biraa miidhame jaalalleessaa jalaa miidhame. Har'a garuu immoo hin beekamu bakka akkaataa isheen itti miidhamte namni beekuu hin jiru waan ta'eef tarii ofii ishee tarii harkasaa tarii harka waaqaa hin beekamu. Maaltu akka godhe? Kanaafuu waan namaa keessa galtanii situ kana godhe jettanii murtoo namatti murteessina. Du'a namatti murteessina. Rakkina namatti murteessina. Gadda namatti murteessina. Gaddarraa nama baasuuf tattaafa'a. Nama gammachiisuuf nama qajeelchuuf tattaafadha hamma biyya lafarra jirtanitti. Maaliif har'a galgala libsuu ijaa keessatti waan dubbanne kana deebinee gaabbinee duubatti deebinee waan dubbanne kana gaabbuu hin dandeenye libsuu ijaa keessatti maaltu akka nutti dhufu hin beeku. Kanaafuu tasgabbaa yaa Oromoo halagaa wajjin hiriirtanii obboleessa keessan nyaachuuf nyaachisuuf hin tattaafatinaa isiniin jedha. Obboleewwan kiyya warri naqeeqxan yoo qabaatan immoo dhiifama guddaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf irraa dubbachuu kan hin barbaanne garuu suura isaa gadi gaggalabbatamu argeen Kiristoosii akka malee tokko na godhe jechuudha na aarse. Akkasumallee haadha manaa haa caalu si obsinee dadhabne dhugaan maaliidha jedheen nama baay'eetu atis warra sobdoota wajjin hiriirtee ani haadha manaa caalullee gadi garagashan feesbuukii abdii boruu kan jiru irraa aqaa ilaalaa dhugaa waaqa kana na aarsennaan irraa dubbadhe isiniin jedha. Hanga beekumsa koo hanga dandeettii koo hanga waan itti fakkaateen irraa dubbadhe garuu mee maal sinitti fakkaata isiniin dhugaa waaqaati wanta sin murteessitan maali? Akka murji'anii akka murteessan giraa nama gabba'a jechuudha. Innaa kanaafuu mee maal jettu sin dhugaa dubbachuuf mee waa dubbadhaa waa barreessa waan sinitti fakkaata.